keenyaa'u viidiyoo hojjennee akkaataa itti dalagu wajjin gama tiwiitaraatiin akkasuma immoo gama feesbuukaatiin meeshin feesbuuk irrallee ni jiranii tiktoo maali tiwiitara gubbarlee ni jiran bakka hundi jiran yoo appilikeeshina isaanii keessallee ni jiran gama saniin deemnee riipoortii akka godhuu qabu isaanitti jechuudha. Maaliif viidiyoon isaan riipoortii godhanii buusan viidiyoo ishiin riyaaktii goote muuziqaa irratti siigalee soo viidiyoo muuziqaa irratti riyaaktii godhamee sirna gartee koomintii gaayidlaayinii isaanitti qabuu miti siigalee seera isaanii qajeelchuu miti. So waan kana gartee they have to re-review akka isaan gartee irra deebi'anii waan kana sirriitti ilaalanii akkaawuntii kana deebisanii godhuu danda'uu qabna yookaan immoo hundi keenyaa'u tiktok baasa dalleetti ilaala. Maaliif abbaa fedhe dhufee sa'a kanatti guruppiin feeti ijaaramtee akkaawuntii kan tiktok baasee guutti. Sababni isaa afaan oromoodhaa nama isaaniif qajeellotti isaaniif hiiku waan hin qabneef wanni kun jedhaniituma fudhatanii si buusan jechuu kanaafuu waan kana irratti guruppiidhaan hojjennaa wal quba qabaannan isin jaa maamma yaada kan keetti fufi galatoome. Baay'ee galatooma hundumti keessan obboleewwan keenyaa maatiin wal qabsiisee hundi dubbachaa jirtan dhugaa dubbachuu ta'ee jedhe maatiin akka maatiitti namni miidiyaa kanarratti qorame jedhamtiin fakkaatu wanni sagalee kennuutu godhime. Wanni yeroo Amaamme. Bultuuti fayyadamaa taate asii. Lakki maa. Sagalee ganni miitii godhe ayyee. Okay. Dalagaa biraa deemtee jira. Gabbuu isaanii irratti hundaa'u. Asii. Obboleettiin keenya kun biyya hedduu deddeebi'ee jira jechuudha. Wanti feesbuukaa tiktookaan wal qabatu jechuudha. Yeroo baay'ee akkaawuntii irratti dhuban dhiibaa gochuun irra deddeebitee osoo yaaltu akkaawuntii hundi xiqqoo barakatee waggaa tokko qaqqabee jira. Akkaawuntii amma gubate kanadha. Seera tiktookii keessatti jechuudha. Wantoota fooyya'uu qaban baay'ee. Nasri akka wanti sagalee kan deemuutu godhu Nasri. Ni dandeessa sagalee kan deemuutu godhu. Sibira na fakkaata. No, Aljazeeraa biraa miti laki Nasri. Kana biraa miti. Nasri bas nagaa ta'ee tandee jira hundaa'e jettanii ayyaani banaa biraa galchi bargaana jira. Ayyee. Wanti jiru akkaawuntii isii kana jechuudha. Viidiyoo isii riyaaktii irratti gootetti fakkeenyaa fi gaayidlaayinsii qaba. Dhaabbanni kamtiyyuu yookaan pilaatfoormiin kamtiyyuu jechuudha. Seera mataa isaa qaba, imaammata mataa isaa qaba. Rule and regulation sooshaal miidiyaa sanii yookaan ammoo dhaabbata sanii jechuudha. Namni hordofee murtee fedhu ofirratti raawwata jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni riipoortii yeroo godhanu siistamoonni riipoortii godhaman kanneen awutoomeetik siistamiidhaan yookaan ammoo dijitalii bifa elektiroonikaaliitiin waan san cheekii godhanii kaanii murtee dabarsuu danda'an jiraachuu danda'a. Kan immoo namoota riiviyuu godhanu jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf riipoortiin nama sanaa sadarkaa guddaatti kan deemu yoo ta'e jira jechuudha. Kanaaf rakkoo tiktookiin qabu inni guddaan namni tokko yommuu rakkoo wayii uumamee isaan immediately violation jedhanii viidiyoo wayii kaasan disishinii murtee lama siif fidaa tokko agriidhaa fi inni kaan immoo disaagriidhaa akka feesbuukatti. Tiktookiin immoo yoo waan isaan kaasan sana itti namantu ta'ee jedhe yookaan dogoggoraan ka'e jettu sabmiit kan jettu tuqxaa sabmiit sanarratti irra deebi'anii riiviyuu godhanii dhugumatti viidiyoon keessuun seera dhaabbatasanii cabseera yoo ta'e viidiyoo san sirraa kaasanii riikardi vaayooleeshinii riikardii sirratti qabu jechuudha. Hanga meeqaatti hanga afuriitti jechuudha. Riipoorti vaayooleeshiniin kee afurii ol yoo ta'e jedhe restrikshinii sirra kaa'u jechuudha. Restrikshiniin sun sadarkaa badii keetti wal madaala. Fakkeenyaaf viidiyooleen as hojjette riipoortiin sirratti godhamee viidiyoo kee ka'e sun sadarkaa guddaa jechuudha. Namoota miidiyaa kanarratti akka ajjeechaa wantoota ulfaatoo ta'an yoo hin taane yakkootuma gurguddoo xiqqoo yoo taate jettee akka viidiyoon maxxansine guyyoota 10 hanga ji'a tokko si adabuu danda'a yookaan laayivii irratti rakkoo uumtaa jirta yoo ta'e laayivii irratti si adabuu danda'a. Namoonni ammoo yoo xiqqaatee jedhe akkaawuntii foolowarrii isaa 300 ol ta'ee jedhe jechuudha. Salphaatti riipoorti godhanii cuufsiisuu hin danda'amu. Yookaan ammoo vaayooleeshin riikardii hin qabdu yoo ta'e jedhe yookaan amma dura viidiyoolee hojjettu irratti tiktookiin osoo sirraa kaasu warniingi sirra kaa'ee osoo jiru irra deddeebiidhaan dogoggora hojjetta yoo ta'e jedhe tiktookiin awutomaatikaalii dhaabbatichi osoo riipoortii namni si godhu ofii isaatis dhufuu danda'a. Garuu namoonni baay'inaan maqaa amantaatiin garee ijaarratanii garee yoo xiqqaatee jedhe namoota 15,000 20,000 qabu ijaarratanii Oromoodhuma keessa kan dhokatanii jiran jalqaba rakkachuu danda'u qabu. Yeroo darbee jedhe dhimma amantaatiif yeroo dubbannu keessatti maqaa jijjiirradhee lakkoofsa nama biraatiin keessa seenee jedhe jechuudha. Masqala piroofaayilii godhadhee yeroo kana jedhu amantaa namoota tuquudhaaf miti. Amantaa kamiifuu kabajan qaba.
amantaan itti amanuuf akkuma kabaju jechuudha. Waan jiru kana dhuguma akka namni jedhu jedhee keessa galeecheetii godhe. Namni keenya maqaa amantaatiin osoo dubbatu, maqaa amantaatiin osoo deemu, garee ijaarratee Oromoo kaleessa gaafa Oromoon rakkatte waliin jennu Oromoo fuuldura keessan teenyee ijoolleen obboleewwanuma keessan kana isinii wajjin maallaqa buusaa Oromoo kana kadhachaa turte kana riipoort gochuudhaa fi sanuu maqaa amantaatiin irra keessatti waa'ee amantaa barreeffataa masqala irra keessa taa'aa wantoota akkasii hojjechuun wallaahi waqasaman billaahi baay'ee nama qaanfachiisa. Yeroo darbe keessatti dhimma amantaati waan ta'eedhaa fi yeroo sana keessatti ajandaa biraa Oromootti hin fidu jedheeti malee namootuma miidiyaa kanarratti nu hedduu kabaju jaallannu waan akkanaa keessatti hirmaata jennee bokkuma ayyaanne obboleewwan keenya dhimma masjiidaaf sagalee ta'aa turan riipoortii gochaa turan. Oromoon dandeettii inni qabu walirratti dhuguma akka dandeettii walirratti qabnu warra sa'aa 24 Oromoo kana jechuudha sadarkaa ilma namaa miti seexan warra fundametti mul'achi godhanii isaa 24 arrabsan kana maaliif afaan gannurraan qabinu humna akkasii qabdu erga ta'ee jedhee eessa jirtu maafiidhu atillee bakkeenya irraa fudhuu isa caaluudhaaf hojjedhu malee isarratti hin nyaatu waanyeen isarratti wallaahi summa wallaahi kan rakkoo guddaan irratti mul'ataa jiru jechuudha. Obboleettii keenya kana ammoo akkuma ammoo obboleessi keenya yuraa jira Oromiyaa jedhee jedhe jechuudha. Akkaawuntiin si sun riikavara akka godhamuu fi tiktookiin dhaabbatichi hundi dogoggora akka jiru namoonni jibbinsaan callisanii jechuudha. Attaak nama gochuudhaaf deemu yoo ta'e jedhe sababni namni sun riipoort godhameef dhuguma seera dhaabbata sanii cabsee moo hin cabsine kan jedhu imeeliidhaan karaa tiwiitara karaa feesbuuka maxxansuu osoo hin taane imeela qabu. Imeelli isaanii immoo daayireekt appilikeeshinii osoo hin taane karaa weebsaayitii jechuudha. Googilii irra seentanii tiktook jettanii sarchi erga gootaniin boodatti imeelii keessa seentanii riipoorta kan jedhu tuqxanii barreeffamni maqaa isiitiin kan wal qabate suuraa isiitiin kan wal qabate suuraa akkaawuntiis jechuudha. Barreeffamni tokko kan waliigala ta'ee jedhe nama tokkoon barreeffamee gareen ijaaramee barreeffamni hundi keenyaayyuu kan wal fakkaatu ta'uu qaba jechuudha. Obboleettiin keenya kun tiktookii irratti nageenya labsuu, waa'ee tokkummaa hawaasii dubbachuu, waa'ee dhimmoota namoota intarteen godhan irratti hojjechuu malee qaama kamiyyuu nama miidhuudhaaf attaaqachuudhaaf yookaan ammoo heet ispiriitii yookaan jibbiinsa oofuudhaan nama beekamtu miti jennee barreeffama wal fakkaataa ta'e barreessinee karaa imeelii tiktookiiti. Imeelii isa keessaatiin hangas mara rispoon godhu tiktookiin nugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe karaa imeeliiti dafanii kan deebisan. Akkaawuntiin asiyaa yeroo gubatee jiru karaa keessaa waliin dubbachaa turre jenne. Anis namoota gargaarota sana keessaa tokkoon ture. Kanaafuu barreeffamni barraa'ee suuraa piroofaayiliitiin kan wal qabatu karaa googilii irratti imeelii hundumti keessa nu seentanii akkam akka gochuu qabda viidiyoo gabaabduu isiniif waraabnee garee keessatti isiniif maxxansina gareen haa ijaaramu achirratti akkaawuntii isii kana rikabar gochuu qabna obboleettii keenyaaf jechuudha. Maaliif dhuguma akkasiin jechaa jirtan yoo kan obboleettii keenyaa kun gubatee hafee jedhe inni hadha kana godhee jedhe boru kan koorratti waa gochuudha kanas irratti waa gochuudha kanas irratti waa gochuudha of duuban deebi'u. Baalagee qaanessuudha malee giivaap gootee Oromoodha namas godhuudhaan walitti kana saf ormaafuu gadi hin jennu keenyaaf miti. Keenya gaafa yeroo darbee jedhe jecha dubbatame tokko Oromoo Amaara caala Oromoo Amaara bituu hammaataadha jechaa turanii jechuudha. Qaamonni waan akkanaa kana Oromoo irratti hojjetan kun diina caalatti kan isaan eeggachuu qabnu waan ta'eef isaaniif akka kennuu hin qabnu waan kana siriyeessi godhaa obboleettii keenya nama fooloo godha namoonni fooloo godhii yoo jiraatan jechuudha. Maakii fooloo godhaa hundumti keessanuu hanga akkaawuntiin sirii kabar ta'utti. Garuu wanti hubachuu qabdan namoonni miidiyaa kanarra jirtan hundi keessanuu keessattuu hawaasa keessatti namoonni influenshaal taatanii jettan akkaawuntii lama qabaadha. Akkaawuntii tokko of fudhattanii hin taa'ina. Hantuunni boolla lama qabdu adurreen salphatti hin nyaattu. Akkaawuntii lama qabaadha. Kanan isin jedhe galatooma. Ayyee maammee galatoomii ana bira amma azaanni ga'u daqiiqaa lama caalu daqiiqaa tokko Dr. Hayaatii fi Naa'if Oroof dubbadha. Batiyaallee jirti nama sadii caalu. Daqiiqaa tokko dubbadha. Galatoon bakka haasaan bu'ee jira yoo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani Muhammad Narad Batebar email godhuudha sanii jechuun fedhe namni hundinuu email yoo godhe maqaa siitii fi followers include keessa godhe I think it's gonna help. Sanuman dubbachuu barbaade ture saniitiin ol beeku. Oh my god na guddiste. Waan bareedaa jettanii waan kana irratti haa hojjennu yoo amma fiidbaakii hanga ammaan kanatti kan nameef kana yoo wanti hin godhin kataa'u taate yoo hin deebisin gurupiidhaan viidiyoo hojjennee uummataaf galla kennaa uummanni kuchi akka irratti hirmaatu ta'a. Even sadarkaa tiwitaraa fi sadarkaa wanti maaliif wanta kun hedduu deddeebi'ee biyyoota hedduu rakkisaa ture dabana dheeraa sii galee
kanaafuu waan kana irratti haa hojjennu jira jabaadhaa ni beeku inshallah abdii harkan kan himu inshallah hundi keessanii wallaahi isinuu galata qabdan akka Oromootittu haamilimmaan isin taatanii bira dhaabattanii abshir jettan kun iyyuu isiidha akkaawuntii kana caalaa beeytanii hagana namnu rifatee sii jirra maagii deemna abshir isitti hin dhaagaamin akkaawuntiin xoosii kee haa ba'u warra haasidaatti waan kana godhi jettanii abshir jechuun kun waan kamuu namaa caala osoo namni callisee ilaale waan Oromoon hunduu ilaalcha gadhee akkasii qabutti fakkaatuu danda'a isintu jecha yoo amma Oromoon hundi warroonni miidiyaa kanarratti illee dhiibbaa godhuu danda'u hundi rifatanii gocha gadhee isiirra hojjetame kanatti gaddanii balaaleffatan ammoo lakki Oromoo hundaa miti namoota muraasa namoota hinaaffaa fi jibbiinsa dhuunfaa qabanidha jettee isiilleen akkasitti hubatte waan ta'eef hedduu isinirraa gammadee jira big respect Oromootti galatooma naayif ergaa kee dabarfadhu hin goolamna. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dubbachuudhaaf waan sila dubbatan bishaan dubbatanii dubbanii Oromoon ammaa kan fitti jedhanii dubbii dubbatanii irratti ta'anii waan sila dubbatanii qabu waa'ee imeelii kan nama dubbatee jira hundi kennayyuu san irratti haa hojjennu. Oromoon haga silaa walirra qabsaa'u osoo waliin qabsaa'e guyyaa takkan bulluu bilisummaadhaa fi yeroo hundumaayyuu jallataa kennaan cabnaa ofii wal cabsinaa kanaafuu obboleettii teenya bira haa dhaabbannu jechuu barbaade galatooma. Ayya hundi keessanuu dhuftanii yaada kennatuu fi obboleettii teenyaallee amilee ta'uu kan malee akkasuma waliin bohaaraa turre galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa jaalatu rabbi sinaa kabaju amma salaalli ga'ee jira waan ta'eef annee gara salaataaf irraa deema. Kullin guys, gara kullin cuma kullin. Inka balas, indalam. Arbiyan kita arbi gas kita mencegah. Tersuka tak telat aku. Mano? Armino. Gas kita soal ini gas kita. Tahu. Ana masa lu order itu mencegah. Mana ada? Double guys. Guys, double caranya tahu dekat alata. Double guys. Guys, double. Passion okay dan nomor. Real मेरे लम सोइए ये सोच मेरी thank you मेरी ये दा ये नकाम आया सिराल ने प्राइवेट कोना मैं था चलो ما يتسلال والله ድሪስ የሀገራቸው የኤርትራ እንትን የኤርትራ ምንድን ነው የሚባለው ወታደሮች ወይ ደግሞ መስዋዕትነት የከፈሉት ቀን ነው ምናምን የሆነ እንትን ነው። አንደኛ ቅጣት አንድ ጆግ ውሃ ታመጣና ጨምራል። ይኸው እንግዲህ ማከፈል ጀመረ። አውቆ ነው እርሚናው አባት ይብለዋል። ያሁኑ ያለች ሜሪ ማለት የምትባል ሷናት ነው ማለት አሁን ሷናት ሜሪ የምትባል እርሚ ቢሆንም ደግሞ ምን አገባህ? አሁንማ ሜሪ ናት። የቅድሙ ግን እሱ ነው። እዚህ በብቱ ነው የሚያውቀው። አይመለከትም። ምን አገባህ? ማንም ያስቀር ወሬ ከሚያዛዙሩ ለምን ጊፍት አያዛዙሩ? በቀቀቦች አትናገር። አራተኛው አራተኛው ምን አገባችሁ? የእሱን ሰጠው ቢሰጥ ስላለው የራሱን ነው እኮ የሚሰጠው ከሰጠን እሱ አይደለም የሰው ነው የሰጠው። አዎ ማነሽ እጄ እንደዚህ እንዳልኩ ሂጂና አይስክሬም ስጡ ሜሪዬ ራስን እንደሰጠው ወላሂ አይደለም ወላሂ ታመኛለህ ወላሂ አዚም ነው ነው ላ አይስክሬም ስጡ ሜሪ አይስክሬም ስጡ ያው እጄን እየመጣው አይስክሬም ለማን አይስክሬም ስጡ ሜሪ ሂጂና ሜሪ አይስክሬም ቦልካታል እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ማለት ቦልከኝ ለምን እኔ ቤት መጣ አይስክሬም ለምሰጥ አይደለም እንጂ ራስህ አትበለኛ ወላሂ እንደዚህ ያልከኝ እኔ ነው አልቀጣባር መውጣት ትችላለህ። ምን አይነት አቃጣሪ ነው ውሸቱን የሚያውሽል ያው እንደዚህ ይቀመጣል።
እሺ ወደ ቅጣት አንደኛ ቅጣት ላም ነኝ እያልክ ቤት ውስጥ ትሮጣለህ። አዮ አንደኛ። እሺ ሁለተኛ ሜሪን አልችላትም ብለህ ተንበርክከህ እጅን ትሰጣለህ ለሜሪ ተንበርክከህ። አንበሳ ጋወረችን ያላለ ታስታውሳለህ ያደረግከኝ ወላሂ እድሜ ልኬን ተረስተህ ተከታተል። እኔ እኮ 40 እንደቀጣሁህ በደንብ ታውቃለህ። እኔ አሁን እላለሁ አልኩህ እኮ አንበሳ ጋወረችን እላለሁ። ቃሌ እንደማከብር ደግሞ ጠንቅቀህ ታውቃለህ። ኦኬ ቃሪያ ሁለት ቃሪያ ብላለኝ። ሁለት ቃሪያ ሌላ ተንበርክከህ ሜሪ አችልሽም እሱም በአንበሳ ነው። አንበሳ ካወረደችልህ ነው የምለው። በአንበሳ ነው። ኦኬ ላም ነኝ እያልክ ትሮጣለህ ቤት ውስጥ። ሁለት ይሄን ብያለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ሄደና እነዚህ ሙሉ ጨዋታ አገርገረ ቆጥባለኝ። ካሜራ አጠግተህ ወደ ላይ እንዳትል። ዘመን የሌለው እንደዛ ነው የሚቀመጠው። ጎንበስ ብለህ ማለት ነው። ቀና ብለህ እንዳታይ። እሺ ካቱ ታታ ይችላል። መጣራ እንዳባደረ ማማታ እንዳባጋ አስታፋር ነው ማለት ሰናው አመት ነቀርነን ሲንጉባ Thank you. Para berikut, guys, tap. Jadi lihat dulu. Tap guys. Sabun tu nak gaji kedi. Sabun tu kolomo jadi kumaya. والله كان نمر بلا ቃሪያ የለም والله እንግዲህ ዝሮ አጣጥበላ አለኝ። ላ ረጨህ ተቀምጠህ እንደዚህ ሶስተኛ ምን ትቀይራለህ? ዝሮ የለም ምን ትቀይርልኛለህ? በርበሬ ፊትህ ትቀባለህ። በርበሬ ፊትህን ትቀባለህ። በጭንቅላትህ ትቆማለህ። እቆማለሁ። ስፒድ የለም። ቻሌንጅ የለም። እሱ ያስማማል። አበቃ እንዴ? ላላ ደብል እሱ ያስማማኛል። አባል ይኸው እታያለሁ። ወላሂ ግማሽ ነው የምትታየው። ግማሽ ነው የምትታየው ወላሂ ወደዛ ዙሪያ ካልቆምክልኝ እንደዚህ አልፈልግም። ኮልጌት ተቀባልኝ። እንደሚቆም ከሆነ ኮልጌት ትቀባለህ። ወደ ፊትህ ወደዚህ ፈልገዋለሁ። ካልሆነ ኮልጌት ፊትህ ወደዚህ ኮልጌት ቀይረኝ። አልፈልገውም። አንተ ገመድ አልባ ሲጀመር ዘመድ ኑሮ እንደዚህ ነው። ልክ ያስገባሉ ነው። ታፕታፕ ጋይስ አይ አም ንጉስ። አንድ ሰው ቢመጣለት እኮ ያዙኝ ልቀቁኝ ነው የሚለው። አንድ ሰው ቢመጣለት ያዙኝ ልቀቁኝ፣ ዘራ አቃቂ ዘራ ትላንትን ዘራ ነው የሚለው። ዛራል መላታ
አታገኘኝም፣ መቼም አታገኘኝም። የውመል ቂያማ እዛ ኮሜንታተር እንጂ ጊፍተር የለም። በኮሜንት አያድል እንዲሁም ይሄን አስረብስ እንዲያሉ አሁን ዛሬ እያለቀለ ያለው ደግሞ ታውቃለህ። ቢታ ኢንዛይስ ለምን ጉድ ግሬስ ቢታ 6 ወር የመጠቀም ጨዋታ አቋርጫለሁ። ለዛ ነው ጋይስ እሱ ዲሽቃ ነኝ አለ የኮርፊው ቴንክ ዩ ጋይስ 40 ቶምቦሊኖ ቴምፕላው ቢታኮ ቶምቦሊኖ ጋይስ አላሁ አክበር መቃመን አልመጀራ 7 ፍላወር በደዘ ሁላችሁ ቴንክ ደብል ጋይስ ቢታይ ቴንክ ዩ ኤኒ ጊፍት ናው ኮሪደር በተን ቴንክ ዩ ይቻላል ጋይስ ደብል ሜሪ ግረፊልኝ ወላሂ እንኳን አላህ አሜሪካ ወሰደሽ። አሁን ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ ፈለግሽበት ይውሰድሽ የኔ ሜሪ። ማን ከአሜሪካ የበለጠ ማን እንሰሪያ የፈለገችበት ቦታ ሰማይ ትይገባል። እንዲያውም ገላገለኛማ ጥሩ ግን አይደለም። ሊልዋ ዌልካም የኔ ቆንጆ ስመቅልኝ ግረፊልኝ ሊሊ ማይላ አሁን እንግዲህ ያለ ፍላጎት የተኩትን ስራ ልታስጀምረኝ ነው አንተ ሰው። ወላሂ ማታ እጠብቅሃለሁ እና ወላሂ ስራ ልታስጀምረኝ ነው። ታዋንተስ ወላሂ ማታም ና አልኩ ማታም ና ኖ ታይሚንግ ማንም የምትባል ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? ሊሊ የምትባል ሰጠችው፣ ሴጣን የምትባል ሰጠችው፣ ሜሪ የምትባል ሰጠችው። ምሬሃለሁ አባቱ ማታ ነው ደረስ ቅጣኝና ችግር የለው። ምን ችግር አለ? ብርቅላጫት ይናቀዋል። ማታ ትጠብቀህ ልጠብቅህ 5 ሰዓት ላይ እስክትመጣለህ ትጋቡ ሁለትን ሼር አድርገህ እዛው ነው ያለ። እንግዲህ ልከተትከኝ እኮ ነገር ልጀምረኝ ነው። እሺ ማይ ላቭ የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ ልምጣ ወይስ ፍቅር ሜሪኮ ቢታይ ክበሩልኝ ሼባው